Hordoftoota TikTokiitii fi YouTuubii warreen taatan hundi keessan iyyuu TikTokiin keessan followersii 10,000 yoo ta'e 10,000 ol yoo ta'e baga gammaddan 100,000 yoo ta'e illee baga gammaddan isaa gadi warra jirtanis yeroo dhiyootti guyyaa 10-15tti guutuu dandeessan furmaata qaba innillee gara biraatiin YouTuubii keessan yoo subscribe 10,000 wayim 1,000 wayim 15,000 isinii ta'eera yoo hin taane na dubbisa komentii naakaa naada barreessa kotta tokkoon dhuftan lamaan galtan akkuma kana warreen viidiyoon koo seeraanaaf ilaalu jettan tokkoon isin ilaala tokkoon isiniif godha asumarratti dhuftanii fudhattanii deebitanii oomaan rakkattan sa'aatii 2 kaasee hanga sa'aatii 4 liivii TikTok irratti na argattan.